Ashama daawwattoota FIB irraa qophii Simboo Art keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qophii Simboo Art keenya har'aadhaan magaalaa Finfinnee keessatti haadholiin hojii suphee irratti gurmaa'anii hojjetan waliin turtii goona. Haadholiin kun bu'aa bayii akkamii keessa kan isaan dabarsan? Okkee kana biyyoo kana eessaa fidanidha kan isaan hojii kana hojjetanii jalqaba diizaayin gochuu isaarraan kaasee bu'aa bayii isaa hunda xumuranii nu biraan haga gahanitti bu'aa bayii akkamii keessa darbuu isaa jedhu waliin daawwanna. Kan isin waliin turu ani Daraartuu Nagaashii gama ogummaa kaameraadhaan seenaa lammina waliin jira. Egaa hojiin kun maal fakkaata isa jedhuuf egaa na duukaa bu'aatii walumaan ilaallaa turtii gaarii. Akkam nagaatti naguma hayyaadha jirta nagaa gaarii na maal hojjetaa jirta? Hojii jabanaan hojjechaati jira. Meeqa sama hojjechaa jirtu kanaanatti sinatti argisiisiti anillee si gargaaree wajjin hojjenna. Eesh tole ta'a hojjedhu kan akkana akkanatti godhita. Hojichi garuu hin cima. Nama sodaachisa dhuman jalqabiin irra jira. Baay'ee ulfaata garuu. Biyyoon san jabaa ta'uti. Akkamitti akkanumatti ol godhi. Akkas oli. Akkasumatti. Jabana hojjennamu? Jabana hojjennamu. Akkas godha? Akkasuma godha. Ol jechuudha. Oluma anna godha oluma gottati ta'e akkanuma afaan isaa addamaan. Kun ofiif naannaa? Ofiif anjala naannaa. Maa kan koo naannaa udite? Naannaa bartutti hin barta. Naannaa akka bartetti. Baay'ee cima fakkaata. Kan qomaama jabanaa ta'uyyuu fakkaata. Arinta godha innas takakkalta. Akkamitti garuu kana hojjechuun akkamitti barama? Nusa kan matti barreeffanumatti barreeffama kana amma yeroo baay'ee yaaluun danda'ama. Maaliif tokkichallee yoo nama harkaa yoo nama ta'uu didee balleessanii lammata irratti yaaluun hin danda'ama. Carraan inni qabu. Inni jiskiteet deebistee immoo hojjetta. Naa ta'aa jiran si'a. Sitalchee mee jalqaba isaa hojjannaa buusi. Akka kee kana naa ta'uu didee. Akkanatti maan ta'u kaa amma bartutti siin ta'u. Amma bartutti siin ta'u akkana goota. Kanaan harka kanaan itti anna gootetti itti daggafteete akkanatti ol goota. Hin barta. Gaafa kan kee ta'uun ishee jedha gaafa ta'uu didee. Jabana xiqqoo ishin hojjedhani. Xinnuma hojjedhu guddaa soo ta'u xinnuma hammuma beektu hojjedhu. Maal fa'aa hojjetta ammas jabanaa qofa hojjetta? Ani jabanaa bichaadha amma. Jabanaa qofadha? Jabanaa bichaadha. Dhoqqeen isaa kun eessaa dhufa? Dhoqqeen isaa warra nu fidu jira qoforanii nu fidu. Ganzabaan nu fidu bakka fagoodha. Biyyoon isaayyuu ganzabaan dhufa? Ganzabaan dhufa. Biyyoon targeen ta'uu jechuudha kanaaf ittiin hojjechuudhaaf. Hin ta'u. Biyyoon nambaraan ta'u. Nambaraan ta'u. Biyya biraadhaa dhufa kun? Biyya biraa odoon ta'in akkana gara ol. Qulqulluudhaa biyyeessa? Biyya biraadhaa maaltu adda isa baasa kan? Ani maalan beekaree kun hundin ta'u garuu. Biyyeessa addaan biyyumti fe'illeen ta'u. Atoo jabanaa fixaanatti fixuu dadhabe malee? Ati fixee kan namatti fixuu barakaatu gamaadha. Kan godhiskii ta'aa jira. Hin deebista akkana goota. Waggaa as jalaan na jedhe. Akkas gootee sirreessitu wanta barbaadde yoo dhuma sii dhufuu baate balleessitee dhoqqee sana walitti deebistee dhoqqechi hin badu jechuudha miti? Hin badu. Deebistee walitti ammas akka barbaadde sanatti hojjetta. Deebisteetuma hojjetta hin badu. Wanni badu hin jiru. Kana waga hojjettanii booddee kana xumurtee booda kana boca kan itti baasta? Goggogee aduutti baasetan. Goggogeetti baasta? Maalidhaan itti baasta? Kana? Jira qasamii meeshaa isaa kana fa'aa amma kun fa'aa kanatti ol duggama ol gottataani qasamii baay'ee waan baay'ee qaba. Midoon jira kanaan shallamu midoo jira. Kanaafuu meeshaalee garaagaraa fayyadamtaniidha kan isin boca kan akka bareeduuf irratti baastanii jechuudha. Waan baay'ee barbaada meeshaa baay'ee barbaada. Akka laalamu garuu yeroo jabanaan ta'ee dhufu manatti waan salphaa fakkaata. Qallaali fakkaate. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii wantichi waan baay'ee nama dadhabsuudha. Ani hojjechuu hin dandeenye jabanaadha jedhan inni kana distiitti dhangeessaa jira. Buddeesaa gaa naa sirreessita. Sifa sirreessa. Sifan hojjedha. Amma jabana guyyaa tagamin hojjetta jabana meeqan hojjetta? Ani garuu dhiyoon bare ani reefu nan bare.
meeqan hojjetta guyyaa tokkotti? Guyyaatti 15 jabanaa 15 nan hojjedha. Maalirraa baay'eedha jabanaa 15? 10 nan hojjedha. Amma mooxannoo ishee karaan keenya waan nutti fagaateefu iddoo biraa dhufteetti kan asitti hojjettu? Akkasii gata eebooddee dhoqqee kana kun amma goggogeera? Amma goggogne ganaadha. Kinoo laal amma achitti achi jiru santi goggoge? affafe kan argitee miti kan jedhan halbee wayitiin akkanatti yannoo jedha. Amma inni immoo ganaa aduutti ba'a. Amma jabanaan kun jabanaa ta'e ba'u kan mantu saaf? Kana ganaa baay'eetti saaf. Kuni nafa. Qobaatti hojjetteedha kan itti maxxansu? Asumarratti maxxansisa. Hojjettee qobaatti qopheessitee? Kan godheeta asumarratti uuma irratti. Kun amma goggogeera. Amma kanarratti egaa goggogee booda kan itti ba'u? Kun aduutti ba'ee goggogeeti. Idda goggogee booddee kan kun ittiin qabatanis ta'e ittiin buufan itti hojjetamu jechuudha. Kunis erga kun hoggaa goggogee boodatti godhama. Isheen kun kan itti baatunis goggogee booda? Lakki. Ammatti baasa? Ammatti baasa. Kan xumuran qabu garuu homaa waan ta'aa jiru miti? Inta akkasuma yaalituma nama sii ta'a. Baay'ee cimu fakkaata. Baay'ee cimu wantichi. Baay'ee ulfaata. Ilaalamu miti? Akka ilaalamu miti baay'ee ulfaata. Gatiin gurgurtaa isaatii fi asittiin hodhamaatiin wal faana jiru wal gitu isaa dubbatuudha. Gabaarratti egaa jabanaan baay'ee gatii gadi bu'aadhaan. Baay'ee rakkaasa baay'ee rikkaashee. Baay'ee rikkaashee. Asitti garuu dadhabbiin isaa biyyoo isaa fiduurraan kaasee taa'anii akkasitti. Biyyee bichaa miti waan nan biraa daakuu nan biraa nutti dabalamu galiin nan jedhamu jira eelee dhabe daakame eelee cabe daakameetu dhoqqichatti dabala wajjin bukaa dhoqqeen kun amma zafan jiraa miti saahanaatti injiidha jiidhee booda daakuu galii sanii eeleen cabe jiraa miti eelee cabe daakamaan binnaa kan gurguru jiru isa binneet isaan hojjisiin walitti makamee walitti bukaa. Kanaafuu kun amma dhoqqeen kun biyyee fi galii of keessaa qaba jechuudha? Biyyee fi galii of keessaa qaba. Annata lama jechuudha. Baay'ee ulfaata. Halluu isaa kan jijjiirratu egaa gubatee boodadha? Jalqaba akkasuma kana jiru kanatu abidda keessa gaseenee gubatee booda kan halluu isaa jijjiirratu. Achitti an dibamuun argatu? Qalamee. Qalamiin hin dibamaa? Annoo diimaa. Biyyee diimaa. Biyyoota dibamaa kana egaa akkasitti xumuramee booda? Biyyee diimaa kan bukeeffamee baxabbaxamee tinnis akkana akka waxeen amma samtuun argita jettan. Kan dibaa jiru. Ani garuu distiin hojjedha. Jabanaan jabanaa hojjedhu jabanaa ayya. Distiin immoo baay'ee nama dakkamsiisa. In ulfaataa? Sirriitti dadhabda laal baay'ee ulfaata. Ganaa annoo qadaada itti hojjettaa. Gurraan qabaa waan baay'ee nama dadhabsiisa. Kanaafuu salphaatti kan hojjetamu jabanaadha. Amma kana tokkicha kan hojjette distii gani lama hojjetta amma tokkichuma kanatti lama hojjetta la saniifuu jalqaba yeroo gabsubaa kun kokannaa balleessaa tolchaadhuma gaa ta'uu yeroo jalqaba hojjetamu sabsab godha akkanumatti walumatti ishee qabi jala akkasuma gadi ta'e inuma si ta'a. Atasuma teessee jabana lama xumuruuf jecha ani kanuma yookiin distiin goone yookiin jabanaan goone walumaa wallaaleen taa'ee jira. Baay'ee ulfaata mukaan si miti nuttu baay'ee nutti ulfaata hojii isaa jechuudha hojii qallaala miti. Nama dhufee fudhatutu jira maa akkamitti gurgurtaatti dhiyeessitu? Egaa sitti wanta jiru asitti egaa xumurtanii booda dhufanii fudhatu garuu amma gabaata sissiris ni goona dhaliinyu amma hoogganaa garuu gabaata sissiriinis sannoon jenne. Anuma qofa nurraa bitutu nurraa bitaa. Meeqaan gurgurtama isin jabanaa kun? Baay'ee garuu akka hojjetaa nama dadhabsiisu miti baay'ee rikkaasha. Meeqatti gurgurtudha asii gaafa ba'u? Asii hoggaa ba'u garuu jabanaan aynata jira jedhu kan bareeduun jira azim jedheetuma jabanaan jedhu jira aynata qaba anamma birrii meeqatti gurgurta tokkoosaa? Anamma kana birrii 30 gurgura. Tokkoosaa? Kana birrii 30 amma inni waseeni jechuudha. Malee qofa garuu hoggaa amma ergan jammare hoggaa 7 ta'eera ergan baree jechuudha. Egaa bartee kan hojjetta? Kanuman beeka kanuman baree kanuman xumuree bakka akka laallamu miti din hojjenne wadhaan baay'ee ulfaata.
ዝም jedhee akkuma amma kun bilchaate laaf amma kana mana namaatitti san arginu annanno jennu kana miti qallaali nutti fakkaatu hoo hojjetamu hoo abidda irratti gubnu hoo abidda keessaa baas abidda keessaa baasne xirraagi keessa hogoon arsaa abid ስለበለዊ ማልኪ ከስበልሴ ባጂ ደቀለ ደፍቀኛ ከድግደ ፈሰን ለዱንያዬ ሱለከኛ ረከብሻን ሰምስ በጨው ማተራር ግኔት ከኖጀት አነጀነ የቹ ከሰቱ ከነቲ ባሱን ጋር ፈከኛ ጎሃሉን ገረገራ በሬዲና ገረገራ ከኒታኒ ፍጅቱ ኩንዩ ጋር እንደት ጉዳዳ በበሬቹ ፍያሊኒ ሲንኮ ተንዩ ኩኒስ ጋር ጉማ በሬዳ ከነቲ ከንቲ ባስተን Maal dashin meeshaan shi kun miidhoodha. Miidhoodha. Isaan itti baastu. Sanaan itti baasa. Kun immoo qasamee cabaadha. Achiin urteetu iddoo amma karaatti buna kun sanatti godha. Karaa jirtaa miti jedhamu. Sirriitti. Kan koo kanatti ta'uu dide malee kan kee immoo bareeda. Kan koo kanatti. Inni isaan beekamu. Anis akkanumatti. Maal mata'uu miti. Akkanumatti makaraa argeetu bari'an. Inni gogeenya maan harkatti argu nagaa akkas nagaa. Bishaan barbaada. Bishaan barbaada. Namaan ta'u gaarummaan isaa dhoqqeen isaan badu. Dhoqqeen hin badu. Deebistee waan barbaadde balleessite yoo sirka barbaades deebistee akka barbaadde ittiin hojjetta. Hin badu. Hin badu sana ta'uun isaa bareeda. Hin badu dhoqqeen. Hin badu. Nama hojjennaan hin badu wanni badu hin jiru. Amma harka baate akka durii takka barbaadetti daftee hojjetta jechuudha. Guyyaa ammatti jabanaa 15 sinuma hojjetta. Amma waan ganna ta'eef malee garuu nama geejjibna 15 amma immoo rooba kana wajjin nu gaggabu aduu barbaada kun. Kanumaan kan ijoollee keetiin ati ittiin bulchaa jiraachisaa jirtu kanumaa wajjin kee. Kanuma amma akka naannootti nama karaa kaffala kan maalummaa daa'ima guddisa. Iddoo kanatti wanti kaffaltan hin jiraasi? Asittan nan jammarre qofa garuu kaffallee fuulduratti jechuudha. Amma kana reefu nu kenna. Akkuma ilaalchaatti yeroo tokko barroota waan hojii akkasirratti bobba'anii hojjetaniif namoonni maqaa kennuu ilaalcha garaagaraatu jira. Aadaa duubatti afaamantoota ta'anii jechuudha. Namni mana saadha jabanaa dhabee hin jiru garuu barroota jabanaa kana hojjetanii isaanitti dhiyeessaniif garuu ilaalcha gaarii namoonni hin qabne baay'eetu jiru. Jira. Sun akka hawaasa keessatti. Jira asitti jiru. Hojiin akkasii amma bakka kaanee dhufne kun hundumtuu suma hojjeta. Taqilaalla. Namni as jiru akka jirutti warra asitti dhalates anamma namni ta'e kiyya karaa salaaleetti jirte. Kiyya kiyya. Achi dhufee tana asitti namni bareechuudha. Innaa kunis immoo biyya adda addaatti dhufe guute as keessatti wanta humtuun jiru. Amma maan jedhu jechuudha sirriitti haala gaariirra jira jechuudha. Humtuun jiru nu bira wanna tokko hundumtuu ijuma tokkoon wallaalla. Baay'ee namatti malee wallayyee hin jiru. Innaa bakki jirru bakka qofa jirru immoo akka jiru. Amma bifatti baasaa jirta? Halluu bareedina isheef waan ta'utti baasaa jirta jechuudha. Mukaan itti baastaa? Kanaan itti isaan ufteetti baasta akka barbaaddetti halluu barbaadde boca barbaadde kennitaaf. Waan an barbaadetti irratti barreessee shallamaaf. Namatti tola tole egaa daawwattoota keenya egaa akkuma daawwataa jirtan egaa ani hojjechuu hin dandeenye isaan egaa kan hojjetanii haala bareedaa akkamiidhaan akka isaan daqiiqaa muraasa keessatti hojjetanii xumuran immoo egaa argaatidha kan isin jirtanii keessattuu egaa bobbocoota kanneen itti baasuun egaa bareedina isaadhaaf egaa simboo isaadhaaf jabanaa kanaaf bareedinni isaa halluuwwan kanneenidha halluuwwan kanneen itti baasuun mataa isaadhaan egaa aartiidha aartii kana egaa isaan asuma taa'anii fageenya hin deemne asuma taa'anii haala bareedaa kanaadhaan egaa bu'aabii kana keessa darbanii kan jabanaa fi meeshaalee garaagaraa kana hojjetanii kan isaan nuuf dhiyeessanii baay'ee namatti tola ammoo kutaan itti aanu maalidha egaa kana qopheessitee booda gara kutaa itti aanutti deemnee immoo achi immoo maaltu jira egaa kana sitti dhoqqee isaa qophaa'ee aduu irratti goga egaa aduu irratti gogee booda maal ta'a isa jedhu immoo egaa walumaan deemnee daawwannu aduu irratti erga gogu ganna jedheen boodatti akkana asumatti qilleensa argata. Kanaan booda goggaa goggogee adeemchi kanaan argitaan akkasitti goggaa goggogeen booda
Indi bama biyya diimti chadde biyya diimaa dibamee egaa biyya diimaa dibamee boodadha kan adicha sana gata'e boode gogee akkas ta'a halluun isaa akkas ta'a hin dibama. Akkas ta'e booda halluu isaadhaaf jecha biyyeen gurraachi dibama biyyeen diimaan sun dibama. Sana boodadha kan gara gubaatii seenu jechuudha. Kan booda dannee abiddatti wootiin hin jira mootii sanarratti fannisnee hagam gubata jalaan bobeessinee hagam boodatti immoo buusnee too'ee saboota sinii cabuun illee jira ganama jalaa faa cabaa aduuf na dadhabdee faa kudhaan abidda keessa daashitee kudhaan argachuu ramadan numa jira shanuma jira dadhabbii sana hundallee gaa dandamattanii dhagaasini gaa hojii keessaniif gaa haala bareedaa kan hojjetaa kan jirtanii iddoon isaa immoo baay'ee namatti tola haadholiin hundiyyuu hojii mataa isaaniirraa kan isaan jiranii baay'ee namatti tola mee amma immoo egaa asitti kun xumuramee booda kutaan ittaanu maalidha isa jedhu immoo walumaan daawwannaa nu waliin tura. Gamma kana aduu argachuu qaba. Aduu irratti baasnee aduu irratti hafnaa jechuudha. Eessatti cina dangi kan guyyaa lama moo leenji'ee surmatti cimtuu shibbaa jechuudha. Amma asitti qilleensa argata guyyaa meeqaaf? Amma goggogutti beeka. Asi ganama natti goggoginoosa diimaa kana. Ganama biyyoo diimaa sanii halluudhaaf fokkosama. Maalidha egaa goggogee boodadha. Kuni kana ganatti godheen booda kana ganatti godheen booda kanatti. Edda goggog xiqqoon goggogee ta'e immoo ganaa jennuma isaatiin. Goggoxxannoo goggogee booddee. Goggoxxolloo jedhe akkanuma godha. Maal gochuu keedhamma kun irraa hin qallala foormeetti kenna. Jabanitti gara miidhagsuu jechuudha. Hin miidhaska. Malala akkanuma godhe akkanatti baaffa. Xiqqeessiteetuma irraa kaastaa jechuudha baay'inaanis. Deebi'ee immoo biyyoon kun bishaan hin tuqxeetu hin badama kana godhu. Hin badu. Inni jedhamu bukeeffama. Kanaaf iddoo kanatti dhoqqeen tokko badduu jirti jechuudha. Kanaaf kun biyyeen kun maal ta'a biyyee kana fuuneetu bishaan hin tuqxee kan biraattiin hojjechaa jechuudha. Kan qisaasa inni biyyees dhoqqee kanaas hin jiru jechuudha. Hundumtuu hojiirra akkuma dhufetti. Hin badu waan badu hin jiru. Wanni gallu hin jiru. Deebisnee hojjenna sas. Iddoo irra teessu sana ishee nama hojjetaa iddoo teessuma ishee. Kuni teessoo ishee tokko. Baay'ee irraa kaastee garuu. Furdaadha. Jabanichitu furdaadha. Dadhabbiinsaa garuu baay'eedha. Waanuma zimmeedhaan hojjetanii baasee. Abidda hoo argiteen hojii jechuudha. Indoon kun jabeessaniiti. Qallaalli amma kana booda goggogaa. Salaan booda amma maal ta'uu jabanaa kanaaf gubachuudhaan alatti. Sittan argisiisa. Kunan akkanatti qaba. Bishaan hin deebistee. Kun burtukaa rakata. Isaanis deebitee sanaan kana godhetamu. Maal fireen immoo inni saphisuudhumaa fi bareeda akka lafti isaa akka lasallasee ta'e akkana jedhu akka bareedu. Deebitee isaanis irraa sophaa jechuudha. Jabanaan kun waan baay'ee keessa darbiteedha kan bira geessu. Baay'ee. Innaan laalamu gaa'u gatii isaas yeroo ilaaltu yeroo namatti akkas taasisu waan gosa maraada kana cinqiidhaan hojjetamee dhufu fakkaatu. Baay'ee rakkina qaba. Baay'ee. Qilleensa gara dafee goggoga bishaaniin ala yoo ba'e. Hin goggoga. Kun sadarkaa sadaffaa isaadha. Kanaan immoo walqixxeessita isaa dura waraqatiin sun adda adda isa baase amma immoo deebiteetu walqixxeessitee bareechitaa jechuudha. Isaan immoo kan bareechaa
akkanatti erga bareedeen booda qaamni shiitu bareede. baay'ee bareedan ergaa tokko fanimmoo abidda keessaa baasnee xirraaqannoo baala keessa goona baalaan gurraachisiisnu kanatti immoo gurraacha baalaan wanti masaa jabanaa kun amma asii baatee dhumtutti sumatu jita jabanaa kanammoo halluu maalitti barstee nama biraatti kennitaa nan kennee kunam maala wanti wal gargaaraat kan tokko adaas goote kunam magazaba no jisiisa jiraachina kun duratti dibdutuni amboro anno kana no dibduwan biyya diimaa dibdutuni isheenis maallaqaan birri sadii no dibdi maallaqaan isinii dibdi kaafi ragoon deemtees ma fuulduruma keetti yeroo qopheessite ati ogummaa kana hojjetuu qabaatte ta'e isheen immoo ogummaa dibuu sanaa qabdi kanaaf hojjisiisnaa hundumtu dibbeetaraa kiyya kana sanaa dibdi asumatti amma fuulduratti birri dhaggazzaraan dibsiisnee Udah kesat gini, amas bocah tiba saja. Binte bakal jabanan binte, amma tu kesat kan? Amma jabanan kayaknya kan jabanan. Kan kau tahu dia kan isan ojek kan dia jabanan asma kayaknya ojeknya tu mereka kan fakkati. Baay'ee bareeddiidha daawwattoota keenya ifaajjiin isaa hamaa ta'u iyyuu malee jabanitiin akkas bareeddee baatee jirti baay'ee namatti tola. Mana tu kan anu saya kas fakkat, adi kan akan fakkat. Odon dia ni tu. Kuni gogoge, fokus mulut. Kau ada kata dia? Kuna mah halu dia buat. Halu sikit lah fokus. Macam marai. Apa nak beri sana? Ega masa ibu, ega gogoge mod. Kalau itu. Ega sih dia betul kau mereka sih dah ni. Sekama je tu. Akan aku buat. Narbukan tu. Ini halu san kun bishan nazim jadi bishan mah. Kun mah dokter ana biye je dina. Kun biye makasa dan dek apa je tu? Kun makasa dan dek apa? Biye dina dokter. Anna borobar anna dinna biye dina kuma fayyada biye di kana mundarecha halu saati bareedina saati mundarecha anna godama shukr jedhe kana inna sanna do qaama isaa akkasitti kan ni dhaqsu kun amma kuli akkasitti gaafa qaama isaa qabattu baay'ee namatti tola wazitti bu'aa biyya kanaati zayitiin qaba zayitii nyaataa itti goona zayiticha akkanatti tingin Gabung kurang jabanan kun akkanatti bitu cara akkanatti dhaggeeffatu dabilcha booda dibata gaana jedha akkasatti jedha kana bida keessa galchite kan badura baramunda waan barenefu incabu inni furdata si jedha incabu sanifu sirriitti ba kanaafu ati tokkichumaan itti mabartee jechuudha alma tokkoon bartee sirrakkisni Harrakkisni amma akkanatti kanaan xaragamna. Kanatu halluu kana kennaafi kana kanatu halluu kana kennaafi isaatiin dibdu kana isarraa balleessiti sada qasti bareechaa jechuudha. Ogummaan kun garuu akkasitti duraa duuba isaa jalqabarraa gadhumaatti akkamitti baratamuu danda'a laata? Garuu warra bareedaa mana saalee turan bare asitti warra hojii ollaa jiru olmattan akkan mattakkan ani dura sin barsiise sana akkasumatti na barsiisan jedhanii akkasumatti na barsiisanii hona jala jibunaa tolchuu hoca bunaa tolchuu dhoqqeenaa kenna na barsiisanii bare
በቃ መደበኛ ተእክን ሆኖ ቢጃጉታስ ሞልታን ትጀቱ አማ በሊ እዱ አፋን ማና ከነተ ሰጃኒ አስማ ወልታኒ ተስማቲ ወጀቱ ጀቱ ምሳሌ ከሰን ፊል ላቀር ፊለተኒ ምሳሌ ነባተኒ ዱና ገልገላ ሲጋልቱ ካኑማን ጆሌ ከሰን በርቲ ፈቱ ማነከራል እኖ ቢየቱ ለጀነ ከመስ ቦታና ቢየን ሳደሉ ፈቃዶቹ ነው ጀበናን ኩኒጋ ጋፈሲ ለፍተ ብሩሺ ባሬደ ካይቱ ቡኔቶይ ጋባስኔ xiqqeessituus guddistee hojjechuu ogummaan isaa harkuma kee jabanaa barbaaddeen guddistaa barbaaddeen xiqqeessitaa seexaan akka aarsan kan nafaa kaawwatitti wataan fa'aa hojjechuun jalqabneeti. Inni cima. እንጭም ጋር አኔውን በረድ ድሮን ጀመር ከናን ጀመረ ከማለት ተቀጠለ ይላል ምራሞኮለቱ ካናፉ ድረት ጋር ያሊካ እንዱማሳ ዋኑ ግራ ጋር ለናሞኮረ እኔ አሶለኒ ደግማ ሄዱ ካናስጥሩ ባየ ነመት ተወለጋ ምን ተሳዩ ነጋና ማከና ጋር ደማ ይሰደም እንዲ ወጂ ማታ ማታ ሳራ ካን ምን ጅሩ ባየ ነመት ተወለ አማ ካና ፊኔ ዳማሙ እና ጉዳኑ ጋራምቻ አካሚቲ ጉዱሰ ደሞ ኩታሳ ሰና ያላሉካ እሺ ifaji jabananis ka wantoonni meeshaaleen astiran yeroo hojjetaman egaa supheeroo hojjetan egaa dhoqqee sarraan kaasee ifajiiwwan garaagaraa keessa darbine amma nuti kutaa nuti itti argamnu amma kutaa itti jabanaan kun jabanaa ta'ee bahuudhaaf kutaa itti gubatudha egaa amma haala kamiin gubusa jedhu jalqaba isaa hunda ilaalleerra amma akkamitti gubatee jabanaan kun bareedee nu bira qaqqabasa jedhu walumaan ilaalla nu duukaa bu'a. Tolega akkuma argaa jirru jabanaa hojjetame gubaatis gaas keessa abidda keessa baasaadha kan isaan jirani haadholiin kun ifaajii meeqa keessa darbanidha kan meeshaa kana nu biraan gahu mana keenya takkatti fayyadamnuuf isa jedhuufi iddoon kun anu dhugaa ba'uu nan dhaabbatanii hojjechuufi baay'ee cima abidda kana keessa kan isaan dabarsanii nu biraan gahanii jabanaa keenya silaa gubaa jirra meera eessatti naqna abidda keessa galee asuma keessa almalana tuzuje baasni as keessa gala ati booda abidda itti fifa maal itti fifam akka gurraacha hagam gubatame daqiiqaa hagam sa'aatii hagam gubata jabanaan tokko jechuudha amma garuu sa'aatii tokkotti haga sa'aatii tokko gubata sana booda kuno maal barbaachisu kanatu akka gurraacha kanatu halluu kennaafi gubata yeroo daqiiqaa jiru diimata jechuudha diimaa fillee amma gammoo abidda keessa roobootti gurraacha jechuudha gurraacha amma abidda keessa sataa unuma diimata kana asitti kana keessa boone kun abidda kun nama kuba garuu abiddan qabu atitti beeka kanatti ture kanaaf inda garagaachame kun iyyuu waan makaamee dhiifamu miti jechuudha kana boone kuna inda garagalchita garagamu ho'atannaaf moo maaliif kun barbaachisummaa kana gurraacha salaalammoo kana foggaa achi keessa baastee roobootu diimadha amma kun ootti wuste gurraacha kanatu akka halluun kun gurraacha kan taasisuuf kanaa jechuudha kane baala nyaatirmoo mukana kana booda jabanaan kun egaa amma hojjennis dhoqqee isaas dhoqqee irraa kaasnee aga bilchaachuu isaatti qaqqabeera kana booda gara nama tajaajila kana barbaadutti meeshaan kun deemeet sana booda ittiin mana isaatti bitanii mana isaanitti bitanii itti gargaaramu jechuudha haala kanaan xumurraa jechuudha egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan egaa iddoo meeqatti jabanaan kun gubataa jira isa jedhu akkuma argaa jirtan iddoowwan garaagaraatti haadholii akkuma argaa jirtan kanatti gubaadha kan isaan jiranii ho'i mana kana keessa jiru ifaajjiin isaanii bu'aa bahiin isaanii hagam cimanni jedhu kun dhugaatti baay'ee kan ulfaatudha haadholiin keenya hagam akka dadhabbina keessa darbanii
meeshaalee kana gaa nu biraan gahu isa jedhuu fi gaa kun galanni isaanii guddaadha namni mana jabanaa dhabe hin jiru garuu akkamitti fayyadamu jabanaa qofa miti as ubboollee ubboo gurguddaan kawaxitti waxaan wanta hedduudha asti kan hojjetamu iddoon kun gaa kutaan kun baay'ee cima baay'ee ho'a. Daawwattoota keenya gaa kutaan kun gaa kutaa isaa xumuraa meeshaaleen gaa akkuma argitanii kutaa kana keessa meeshaalee babbareedatu jiru kun gaa kana booda meeshaaleen kunniin kan iddootti gurgurtaadhaaf dhihaatan kutaa kanaadha gaa kutaa kanaa fuudhamanidha kan iddoo gurgurtaatti kan isaan dhihaatanii gaa kutaa kana keessatti meeshaalee ajaa'iba garaagaraadha kan hin arge suphee yeroo hojjetan gaa distii jabanaa qofa miti egaa kuni gosti nyaataa kuni qaaraadha muuzii kun illee gaa kan supheerraa hojjetamedha haala bareedaa akkamiidhaan fakkeessanii akka hojjetan egaa aniyyuu na ajaa'ibe egaa kun egaa muuzii fakkaatullee kan supheerraa haadholiin keenya egaa hojii harkaa isaaniidhaan miidhagsaniiti bareechanii egaa daawwattoota keenya egaa haala bareedaa fi miidhagaadhaan egaa kan isaan hojjetanii qophii keenya Simboo Aartii har'a egaa asuma irratti goolabneedha kan nuti jirru kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameeraatiin seenaa lammii na waliin ture qophii biraan haga torban walitti deebinutti nagaatti.